1.3 composition of atom and the isotopes. Waa'ee atomiitii fi akkasumas isotoopiidhaan jechuudha as jalatti. All atoms have two regions. All atoms have two regions. Atomiin kamiyyuu naannoowwan yookiin ammoo naannoo meeqa qaba, wantoota meeqa of keessa qaba, naannoowwan lama of keessaa qaba. The nucleus is very small region located at the center of an atom. Inni jalqabaa kamidha? Nucleusidha. Lammaffaan ammoo electronidha jechuudha. Electron regionidha. Kanaafuu nucleusin maalidha? Very small region. Regioniiwwan lamaan sanniin keessa nucleusin regionii baay'ee xiqqaa ta'edha jechuudha. Eessatti argama innis? Center of atom. Atomiin wanta baay'ee xiqqaadha jennee jira. Atomii san keessatti argamaa jechuudha walakkaa isaa seenterii isaa keessatti. Except for the nucleus of the simplest type of hydrogen atom. Nucleusii hydrogenii salphaa ta'een type salphaa ta'een maletti atomiin kamiyyuu all atomic nuclei are made of two kinds of particles, protons and neutrons. Atomiiwwan kamiyyuu kamiin maletti hydrogenii nucleusii isaa baay'ee salphaa ta'e. Hydrogenii baay'ee simplest ta'e. Isa maletti nucleusii atomiin kamiyyuu nuclei isaanii maalirraa made ta'e? Partikilii lamarraa, suudoowwan lamarraa hojjetamee jechuudha nucleusii isaanii. Maaliif maali? Protons and neutrons. Isaanis maal jedhamu? Protonii fi neutroniidha jechuudha. Kanaafuu nucleusiin atomii tokko maal of keessaa qaba? Protonii fi neutronii irraa uumamee yookiin ammoo made ta'e jennee himuu dandeenya jechuudha. Surrounding the nucleus there is a region occupied by the negatively charged particles called electrons. Naannoo nucleusii kanatti ammoo regionii kamtu jira? Kan negative charge qabu. Chargiin isaa negatiiva ta'e. Innis maal jedhamee waamama? Electron kan jedhamee waamama. Partikilii electron jedhamutu argamaa jechuudha naannoo isaatti. Kanaafuu atomiin tokko regioniiwwan lama of keessaa qaba. Kamiif kami? Nucleusii fi electronidha jechuudha. Regionii negatiif ta'ee fi nucleusin ammoo positiiva isanii ilaala chargii isaa. Asumaan garuu nucleusin chargii isaa positiiva. Maaliif? Protonii fi neutronii waan keessatti argamaniif. Protoniin positiiva, neutroniin ammoo chargii hin qabu waan ta'eef kanaafuu chargii inni qabaachuu danda'u protonidha jechuudha. Chargii protoniiti. Kun waan chargii hin qabaanneef kanaafuu chargii achi keessatti argamu maal jennee himuu dandeenya? Positive jennee himna jechuudha. Positive nucleusin kanaafuu chargii isaa positive ta'a. Electroniin ammoo regioniin alatti argamu isa marsee argamu nucleusii kana marsee argamu electronii waan ta'eef inni ammoo chargii akkamii qabaata? Negatively charge. Chargii negativii qabaata jechuudha. Kanaafuu chargiiwwan lamaan kanniin haala kana adda baafachuu qabna. This region is very large compared with the size of the nucleus. Regioniin electronii kun maalidha? Yeroo nucleusii wajjin wal bira qabamee ilaalamu guddaadha jechuudha. Very large. Inni kun baay'ee guddaadha. A proton has a positive charge. Protoniin chargii akkamii qabaata? Chargii positivii qaba, which is equal in magnitude to the negative charge of an electron. Chargiin isaa kun positiividha, garuu ammoo hammi isaa magnituudiin isaa kamaaliitiin walqixa? Negative chargii electroniitiin walqixa jechuudha. Kan electroniitiin walqixa. Kanaafuu kan protoniitii fi kan neutronii hammi isaanii magnituudiin hammi isaanii walqixa ta'a jechuudha. Garuu ammoo maal isaaniitu garagara? Chargiin isaanii garagara. Chargiin isaanii garagara gabatee keessi jira inni ilaalla. Kan protonii positiividha. Innis maalidha? Positive waanidha. Kan electronii ammoo negative waanidha jechuudha. Kanaafuu chargiin isaaniitu garagara malee isaan lamaan iyyuu maal qabanii? Tokko qabanii jechuudha. Sababa saniif magnituudiin isaanii walqixa jennee himuu dandeenya. Atoms are electrically neutral because they contain equal number of protons and electrons. Atomiin maalidha? Neutralidha jechuudha. Atomiin tokko neutralidha. Maaliif? Sababni isaa waan maal of keessaa qabuuf? Protonii fi neutronii waan of keessaa qabuuf neutralidha jechuudha. Sababa maaliitiif? Protoniin positive jennee jirra. Positive waanidha. Electroniin ammoo negatiiva. Kanaafuu lakkoofsi kunniin maal godhaa? Wal balleessaa jechuudha. Lamaan wal qixa waan ta'aniif tokko negatiiva ta'e tokko positive yeroo ta'u lakkoofsi ammoo wal qixa ta'e jennaan maal godhaa? Zeerootti wal deebisa. Sababa saniif atomiin
chaarjiin isaa maalidha niwutiraal jennee himuu dandeenya jechuudha. Haaluma fiigarii irratti ilaalaa jirru kanaan buleen kun guutuun isaa maal bakka bu'aa atamii wayii bakka bu'aa isa keessatti maaltu argama niwukilaasiin ni jira akkasumas ala irratti maaltu jira elektiroonii jira jechuudha. Kanaafuu niwukilaasiin ammoo maal of keessaa qaba niwutiroonii fi pirootoonii of keessaa qaba jennee haala kanaan ibsuu dandeenya. A proton has mass of 1.673 times 10 raised to minus 27 kilogram. And a neutron has mass of 1.675 times 10 raised to minus 27 kilogram. Hence, protons and the neutrons have approximately the same mass. Protonii maasii isaa hanga isaa yoo kan inni taate lakkoofsa kana jechuudha hangi isaa isa kana kan neutroonii ammoo kana ta'a jechuudha hangi isaa. Lakkoofsa kana protonii fi neutroonii kana approximate yoo goone yoo walitti kan siiksinu taate maal ta'a zaseemii ta'a jechuudha maasii isaanii wal qixa ta'a lakkoofsi kun akkuma argaartan tokko tuqaa 6.7 jedhee kunis tokko tuqaa 6.7 jedhee kun 3 kun 5 jechuudha. 5 fi 3 kanaan gargar ta'anii kanaafuu lakkoofsa kaniin approximate yoo goone walitti yoo kan siiksinu taate maal ta'anii zaseemii ta'a maasii isaanii wal fakkaata jedhanii tokkuma inni ibsuu dandeenya jechuudha. Most of the mass of atoms is concentrated in the nucleus, assuming the mass of an electron to be negligible or almost zero. Maasiin atamii tokko maal keessatti concentrate ta'a, maal keessatti baay'inaan argama, nucleusii keessatti baay'inaan argama jechuudha. Sababa maaliitiif yoo kan elektiroonii kana maasii isaa zeeroo jennee kan ilaalu taate negatiif waan ta'eef almost gara zeerootti dhiyaata jechuudha. Gara zeerootti dhiyaata sababa saniif isa kanaan zeeroodha kunniin ammoo gara tokkotti dhiyaatan jechuudha. Pirootoonii fi niwutiroonii gara tokkotti siiksina sababa saniif isaan maasii san yeroo walitti hidhaanu maasiin niwukilaasii keessatti argamu pirootoonii fi niwutirooniidha waan ta'eef isaanis gara tokkotti siiqanii jedhanii meeqa ta'a lama ta'a jechuudha. Kun ammoo zeeroodha waan ta'eef sababa saniif maasiin guddaan keessatti argama jennee ilaaluu dandeenya. Niwukilaasii keessatti argama jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Physicists have identified other subatomic particles. Physicistoonni subatomic particle suudoowwan xixiqqoo biraatis maal godhanii jiranii identify godhanii jiranii jechuudha. But subatomic particle jalqaba irratti meeqa jennee ilaalle elektiroonii, pirootoonii fi niwutiroonii sadan kanneen. Garuu ammoo physicistoonni kan biraatis isaan kanneen malatti identify godhanii jiranii. But particles other than electrons, protons and the neutrons have little effect on the chemical properties of matter. Garuu ammoo partikiliin biraa kunniin kan isaan argatan kunniin maalidha? Effektii taatee muraasa wayii qabaachuudha. Taatee xiqqaa ta'e wayii little kan ta'e wayii qabaachuudha chemical property of matter irratti. Amala keemikaala maatarii isaanii irratti taatee xiqqaa ta'e wayii qabaataa jechuudha. Table 1.1 gives a summary of the properties of electrons, protons and neutrons. Teebiliin kun 1.1 kan nu gaditti argamu kun property amaloota elektiroonii, pirootoonii fi niwutiroonii maal godhaa samar godhaa jechuudha of keessatti qabata. Akkasumas the relative electric charge, relative mass and actual mass are discussed in the next section. Isaan kanneen of keessatti qabata jechuudha. Mee haa ilaalle. Isaan kunniin paartikiliidha suudoowwanii sadii kanneen jechuudha. Elektirooniin simbooliin isaa mallattoon isaa mallattoo kamiin bakka buufnaa E kanaan bakka buufnaa jechuudha. Elektiroon isa jedhurraa E'n tun achirraa fudhatamtee akkasumas chaarjiin isaa negatiiva ta'u gubbarratti ibsinee jirra jechuudha. Pirootoonii ammoo P'dhaan bakka buufnaa chaarjiin isaa poozitiiva gubbarratti ibsinee jirra. Niwutirooniin ammoo N'in bakka bu'aa chaarjiin isaa zeeroodha jechuudha. Chaarjiin qabu niwutiraaliidha gubbarratti akkuma zeeroo ta'ee jiru kana. Relative electric charge isaanii ammoo electric charge isaanii yoo kan ilaallu taate kan elektiroonii negatiividha jennee jira negatiiv waanidha. Pirootooniin ammoo pilaas waanidha. Kan niwutiroonii ammoo chaarjiin qabu zeeroodha jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen jalqaba irratti reef maal jennee jira relative electric charge yookiin ammoo maasiin elektiroonii fi pirootoonii maal jennee jira walqixa garuu ammoo maal isaaniitu garagara jenna. Chaarjiin isaanii garagara maagniichuudii isaanii walqixa jennee jirra jechuudha. Sababa saniif isaan kun haala kanaan walqixa ta'uu danda'anii relative mass isaanii ammoo kan ilaalu taate kan elektiroonii gara maaliitti siiksina jennee jirra reef gara zeerootti almost zeeroo jennee jirra gara zeerootti approximate goona kanneen ammoo kan tokko tokko kana gara tokkotti siiksina jechuudha. Sababa saniif
maasiin guddaan eessatti argamuu danda'a? Riilaatiin maasiin guddaan niwukilasii keessatti jechuudha. Tokkoof tokko jira kanaafuu lama ta'a. Inni kun ammoo 0 waan ta'eef sababa saniif haala saniin kaa'uu dandeenya jechuudha. Akchuwaal maasiin isaanii ammoo haala kanaan kennamee jira. It is convenient to think of the region occupied by the electrons as an electron cloud, a cloud of negative charge. Maal jennee yaaduu dandeenya? Regioniin elektiroonii kanaan qabame kun electron cloud qabaata. An electron cloud. Cloud jechuun maal jechuudha? Duumessa jechuudha. Kanaafuu a cloud of negative charge. Cloud akkamii qabaata? Negative charge qabaata jechuudha. Kan negative charge qabe charge isaa kan negative ta'e qabaata. The radius of an atom is the distance from the center of the nucleus to the outer portion of this electron cloud. Raadiyeesiin distaansiidha. Inni kun raadiyeesii jechuun distaansii fageenya kan seentarii irraa hanga maalitti jiruuti? Hanga outer portion electron cloud saniitti. Electron cloud kan jennuun maalidha? Sheeliiwwan jechuudha. Sheeliiwwan elektiroonii saniiniin electron cloud jennaani kan isaan irratti argaman saniif. Kanaafuu hanga eessaatti raadiyeesii kan jennuun hanga outariitti jechuudha. Outer portionitti. Portionii dhumarra jiru, sheelii dhumarra jiruutti hanga bakka sanitti kan jiruun raadiyeesii jennaan jechuudha. Haala kamiin ibsina isa kana? Isa kanarraa yoo kan ilaallu taate haala kanaan yeroo elektiroonii wayii kaasutti yookiin ammoo yeroo atamii wayii kaasutti jalqaba irratti elektiroonii isaa kennaafii deemna jechuudha. Sheelii haala kanaa yoo kan kaasaa deemu taate haala kanaa yoo kan kaasu taate san booda inni jalqabaa irratti meeqa baata? 2 baata. Akkuma barattanii jirtan sheeliin jalqabaa 2 baata. Kan itti aanu immoo 8 haala saniin jedhee deema waan ta'eef kanaafuu inni kun amma poorshinii qaba 2 qaba jechuudha. Poorshinii tokko kan 2 baate kana kan itti aanu kun ammoo kan xumuraati. Yookiin ammoo garanaa yoo kan biraa jiraate isa sadaffaa kanatu poorshinii xumuraa jedhama jechuudha. Awutarii jedhama. Kanaafuu raadiyeesii jechuun ammoo fageenya eessarraa geessaa jiru. Walakkaa kanarraa seentarii kanarraa ka'ee hanga awutariitti kan jiru. Isa kanaan maal jennaan? Raadiyeesii jennee haala saniin ibsina jechuudha. Raadiyeesiin haala saniin ibsamuu danda'a. This is about 10 raised to minus 10 meter equal to 100 picometer equal to 0.1 nanometer. Kanaafuu inni kun maaliin wal qixa? Raadiyeesii isaa kun isa kana wal qixa jechuudha. Meetira 10 raised to minus 10 dhaan yookiin ammoo 100 picometeriidhaan yookiin ammoo 0.1 nanometeriidhaan wal qixa jechuudha. Because atomic radii are so small, they are expressed using a unit that is specified convenient for the size of atoms. Raadiyeesiin kun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu maaliin ibsama? Yuunitii atamii ittiin ibsuudhaaf mijooftuu taateen ibsinaa jechuudha. Kanneen akka piikoomeetirii, naanoomeetirii fi mikroomeetirii kanaan ibsinaa jechuudha. Isaan kanneen naanoomeetir, inda mikroomeetir isaan kanneen ibsinaa jechuudha. Maaliif atamiin baay'ee xiqqaadha jennee jirra. Suudoo baay'ee xiqqaadha. Suudoo osoo hin taane atamiin baay'ee xiqqaadha. Akkasumas suudoowwan cita suudoowwanii meeqa of keessaa qaba? Cita suudoowwanii 3 of keessaa qaba jechuudha. Kanaafuu inni kun baay'ee xiqqaadha jennee jirra. Sababa kanaaf inni kun yuunitiiwwan kanneen ibsamaa jechuudha. Yuunitiiwwan kunniin maaliif fayyadanii? Wanta baay'ee xiqqaa ta'e wayii ibsuudhaaf fayyadanii hariiroon isaanii kennamee jira jechuudha. Piikoomeetiriin PM'dhaan bakka bu'aa, naanoomeetiriin NM'dhaan bakka bu'aa, maayikiroomeetiri kan jennu ammoo haala kanaan bakka bu'aa jechuudha. Kanaafuu inni kun waan piikoomeetiriin meeqaa wal qixa? 10 raised to minus 12dhaan minus 12 meetiriidhaan wal qixa. Akkasumas 10 raised to minus 10 seentimeetiriidhaan wal qixa jechuudha. Haala saniin kan jalqaba irratti hojjetame kana foormulaa kanneen fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni kun 10 raised to minus 10 kun haala kamiin 100 piikoomeetiriidhaan wal qixa ta'uu danda'e. 100 piikoomeetiriidhaan wal qixa ta'uu danda'e yoo kan jennu taate haala kamiin fayyadamna? 1 piikoomeetir 1 pm equal to 10 raised to minus 12 dha minus 12 yoo kan ta'u taate
inni kun maalidha? Meetiriidha. Walqixa yoo kan ta'u taate maal jennaani? 10 reessuu maayinus yookiin ammoo 100 piikoomeetiriin 100 piikoomeetiriin meeqa ta'a? Isa jedhu baasuu dandeenya jechuudha. X jennee yookiin ammoo dhiisuu dandeenya. San booda maal goona? Kana kanaan baay'isnee 1 piikoomeetiriidhaaf irraa jechuudha. Kanaafuu 100 piikoomeetir times 10 raised to minus 12 over 1 piikoomeetir. 1 piikoomeetir jenna. Piikoomeetiriidhaan hin baddiin kun meetira. San booda 100 jechuun ammoo 10 raised to 2dha. 10 square meeqa nuuf kenna? 100 nuuf kenna jechuudha. Baay'isuu 10 raised to minus 12 dha. San booda ammoo maal goon isa kana akkuma arginu hundeen isaa wal nuuf fakkaatee jira jechuudha. Akka isa kana eessarraa fayyadamuu dandeenya? A raised to m times a raised to n isoo jedhee meeqa ta'a? A raised to m plus n ta'a jechuudha. Foormulaa kana fayyadamnee argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu inni kun 10 raised to maal jennaan? 2 plus minus 12 dha jechuudha. Kanaafuu pilaasiin maayinasii dha yeroo baay'attu meeqa taati? Maayinasii mitaati waan ta'eef 10 raised to 2 minus 12 dha. Kanaafuu meeqa ta'a? 10 raised to minus 10 ta'a jechuudha. Haala kanaan isa sana argachuu dandeenya. Akkuma jalqaba irratti hojjetamee jirutti 10 raised to minus 10 wajjin walqixa jennee haala kanaan argachuu dandeenya jechuudha.